jirtu eessa jirtu eessa jirtu sagaleen nagaa warri gubbaa eessa jirtu walii keessatti argama hospitaala Hiyoot Faanaa yookiis Hakima Caffee fuulduratti argama walaloo xiqqoo qaba walaloo kiyya obsaan dhaggeeffatu kan qabu kan darbate dhabeessa miti jedhu miti walii galla miti waliif jetti barataan kufe miliyoona jettanii firaafaanteen maaf gungumtu miliyoonni kun hundumtuu ga'ee qaba karaa dhabeeti malee garaa dhabeeti miti kan dhabee kiyyaatiru sababa tokko malee kan dhalate nu keessa hin jiru sababa tokko malee kan dhalate nu keessa hin jiru kufaatiin isaanii hin ibsu eenyummaa isaanii kolleejjii waliif filatanii dhugoomsuuf mul'ata isaanii waliif jechuun anisiif anti anaaf jechuudha waliif ittiin baranne taanaan siyoosii kuftee jooraa ta'uudha siyoosii kuftee jooraa ta'uudha hayyee bakka gammaddanii warri filannoo keessan kolleejjii waliif godhattanii dhugaan jedha egeree keessan bareeffattanii baabura milkaa'inaa yaabbattanii isin qaxaleedha ofii keessan qofaa miti lammiif taatanii ofii keessan qofa miti lammiif taatanii maarree kana booda ihii jedha maarree kana booda rakkoo afaaniin rakkoo bakka shaakalliin rakkoo bakka dalagaa dhabuutiin dararamanii hawaasa dararuun hameera kolleejjii waliin furmaata fideera kana booda ni haasoftaa ingiliffaneera kana booda ni haasoftaa ingiliffaneera haaguma haaga dhagahaa gurri keenya baranaa yaada kana jalqabdanii galatoomaa jaranaa garbummaa yoo dandeenye ofumaa ishee buqqisnaa yoo ofii dandamne ilmaan itti guddisnaa jedhe waaqoo ilmi guutuu gootichi baddaa baalee waan nu keessa jiru kanaaf bitaan mirgatti ilaalee yeroonis geessee dacheen keenya injinar Warqinaa Guddisaa Dr. Abdii Amiin Hamzaa Idiriin nu gumeessee rabbumaa jannataa kennu haadha isaan geesse karaa isaaniitti waliif kanas geesse karaa isaaniitti waliif kanas geesse waliif jannaan ajaa'ilu hundeessaa eenyutu dhagataa rabbi haa taasisu isaaf raamataa dhuguma jedhee inni qaaliidha uummataa inni qaaliidha uummataa akka yeroo keenya hin finne dhaloota oduu taanee kanaaf diinii godhannee kanaaf kutannoon kaanee xinnaaf guddaa mana barumsaa waamnee waan kolleejjii waliif qabu hunda agarsiifne haagalmaaniif duuka buunee lammeessaan taa'ee galmeessaa wallaayii kan hin galmoofne jiru barataa dhufe keessaa sagaleen qaroominaa tokkummaarra dhaabbata lammii waliif ta'eetu walii guddata eeyyee ofiif taatan ofirra dabartanii ormaafuu ni hirtu annagaas hin dagannee ashamaa akkam jirtu haaya gurbaan ni maraatee nagaan gidduutti dhufa duudhaan abbootii keenyaa akkamiin kufa amma waltajjii baatee dubbii nutti obbaafattee osoo haasaa hin jalqabiin dursa nagaa hin gaafattu abaaramtu jettanii inaaffaadhaan beeka akkasin nan komanne barataa waliif ta'uu keessan agareen malee duras nagaa hin daganne barataa waliif ta'uu keessan agareen malee duras nagaa hin daganne raafames dhiigameessi namni maal baasaa kan lammii firmaa hin gumaannetu arrabameeffatee dhukkee lafarraa kaasaa diiniin keessan makuraa hidhee sammuu qaroomee fi harka ogeessee uumuuf kutatee ka'ee yeroo isaatu har'a boris iftaanis hin qabu beellamaa qixa eegamee fankaakee karaatti hafnaan rabbiyyuu ni dheekkama rabbiyyuu ni dheekkama. Kunoo kaaneerra nuti lammii keenya jijjiiruu halkaniif guyyaa hojjenne waliif barnoota waliif fayyaadha jenne kolleejjii waliif kaayyoo dhugaa qabatee waliif heelzi saayinsii adda biizines kolleejjii ta'ee Hararitti dhaabbatee isa irraa kan hafe hin beeknu kan biraa kwaaliitiidhaan waliif qofaatu jira.
utubaa wal keessaa sheerii bitadhaa qabiyyee isaa bal'isaa sadarkaa isaa ga'umsaa kolleejjii waliin beeksisaa kolleejjii waliin beeksisaa. Moraaliin jiru. Eeyyee taasisaan jedha bakka haara galfii sabaa addunyaa wal ga'ee waliif kolleejjii faansuu qaba. Ilaa yoo waliif malee eenyutu Istaanfoord waliin walii galtee qaba. Eenyutu Istaanfoord waliin walii galtee qaba. Waliif kolleejjii gaarii mana barumsaa haqaa hojiin isaa kan urgaa'u akka maqaa yoon dulloomeeyyuu dhadhaabbataan hin dhaqaa kolleejjii waliif malee eessayyuu hin dhaqu erga dhaquun koo hin oollee jedhee murteessuu qaba maatiif abbaan ijoollee hiriyoota koo dabalatee warri beeku walaalatti ijoolleen awwadaa'iyyuu waliif itti baratti ijoolleen awwadaa'iyyuu waliif itti baratti. Waliif akka jiraatuuf sitti jaarraa digdamaa nu hundumti keenyayyuu sheerii bitachuun dirqama. Egaa ni baranna jenne irraa ofirraa baasuuf ba'a. Bakka kaayyoo isaa garuu nama fayyaa qabutu gaha. Barachuu yoo dadhabne sababa dhukkubaanii waliif isiniifan jiran jedha kilinikaanii. Yoo jiraate maatii keessaa kan dhukkubsatu gara ispeeshaaliitii waliif fidaa haaraa galfatu. Gara ispeeshaaliitii waliif fidaa haaraa galfatu. Maarree hojii barbaachisaa bakka biraa hin deemtanii isiniifan jira jedha waliif keessanii waliif itti galmooftanii gaabbundoofummaadha kan murteessitan hin yaadda'inaa waa'ee dalagaadha hundumti keessan horaa bulaa deebanaadha Jireenus Moosisaa Promotion Officer waliif irraa. Itti fayyadamuun keenya ta'a. Aksoora bichisiisuu, barataa fiduu, dhukkubsataa fiduu, lubbuu dhabbuu gaafa bantu. Qilleeta koo jala dhaqanii